qabsoo saba irraa akkana jenne beekamtii barbaachalle asin ta'u wallanni Oromoo na beeka hawaasni Oromoo namni saba Oromootiin kuufama qabu hundi isaa na beeka wallahi na beeka kana irratti garagalcha nama kuma ol nama kuban caala dhugaa siima garuu wanta akka wanni isaan jijjiiran takka illee hin jiru fotoo kiyya qofa irraa dhiichisan diwiitii qofa irraa hojjetan malee ani gaafii kiyya irraa dhaabachuu hin dandeenye gaafii sabaa waan taateef dhaabachuun hin danda'amu ammas isii tanaaf akkasitti hubadhaa jechuu barbaadeeti nama dhuunfaan hinaafas hin qabu tokkoffaa nama qabeenyattis hinaafuu miti rakkina qabeenya akkasiillee hin qabu alhamdulillaahi rabbiin fayyaa naa kenneen dalagadhe argadha kanaaf jecha kootii nama tokko hin hinaafu yoo barbaade kootii nama sanii bitachuu barbaadeen bitadha isa kan akkasitti hubachuu qaba jechuudha uummanni Oromoo kanaafuu Oromoon ammoo waan takkatti wanni Oromoon adda baafatte maali beeyta gaafii hangaafadhellee hubatte Oromoon nama narra duulaa jirullee hubatte Oromoon maaliif akka narra duulanillee hubatte Oromoon warra shanee jedhee ilma Oromoo ajjeesuun narra duule warra shanee jedhee haadha wallaggaa gaggabsuun narra duule warra shanee jedhee haadha wallaggaa galgala ganama lafarraa dhabamsiisuun narra duule warra obboleessa isaa biratti osoo ajjeesan shanee du'e jedhee irraa dhiichisuun narra duule warra ulfaan haadha osoo ulfa garaa baasan itti dhiichisutu narra duule malee Oromoon takkanatti hin duulle Oromoodhaaf ol baafnee itti argisiifne jechuudha abbaa irratti qabsaa'u Oromoon ifaan ifatti argee jira jechuudha nuti qabsoon teenna tuttuqaan keenna sababa malee miti hin tuttuinaa sababa bal'aa kanatti dhugaa agarsiifna osoo ganda namaan tu'in osoo gosa namaa takkatti hin buune qabsoo sabaatiif jecha jechuudha nuti takka haadha wallaggaa duute shanee du'e hin jenne takka haadha wallaggaa qeerraa buqqaate shanee buqqa'e hin jenne takka haadha rimaaya wajjin jirtuu si ajjeesanii viidiyoon feesbuuk irra ba'u shanee tokkas ta'e hin jenne ilma Oromoo duu hunda shanee jedhee warra maqaa itti maxxansaa bayetu har'a narratti duulee jechuudhaan Oromoo wanni koma dhuuf takka illee hin jiru uummanni Oromoo bal'aan ammoo dhugaa jirtu hubachuun dirqama isaati hubate illee ifaan ifatti akka waraqaa adiititti itti argisiifne jechuudha qabsoon kennallee kan hojiin kennallee kanuma ture kaneessallee yeroo feesbuuka turreetti har'as tiiktookii kana akka dhufne sababa malee miti feesbuuk irra uummanni hin jiru as dhufne malee bizinasa dalaguuf as hin dhufne ani yuutuubii kiyya dhiise waan isa ajaa'ibu yuutuubii irraa yoo xiqqaate jaatti $500 akkasii ol argadha ka dalagadhee argadhu malee yuutuubii irraa viidiyoo isin naa daawwattan jechuudha isa dalaguun dalagaa hin jiru osoo nama mallaqa barbaadu taate yuutuubii kiyya hin dalagadha akka gaariitti jechuudha isa dhiisee waan as taa'uuf tiiktookii kana keessa jira Oromoon as keessatti ammoo waa'ee qabsoo Oromoo keessa waa baay'ee tabalaashaa jira namni leenca namni naan kennu illee was sodaatuu jalqabe qabsoo Oromoo dhiisee abbaan fedhe geemii wayitu giiftii takka naan kennina wallaahi naan kennina yoo isinitti tole abaaboo naan kennina ilmaan Oromoo qofti taaftaabii naa godhaa yeroo an dhufee laayifii haasa'u annama yookaan qurxummii yookaan leencaaf jecha qabsoo saba irraa akkana hin jenne beekamtii barbaachallee asin ta'u wallanni Oromoo na beeka hawaasni Oromoo na Allahan isa jira Rabbiin tokko yaa isa jira Rabbiin tokko okay namani dhagaya ati gizee himattu kam jetteetti himattame gizee rabbi hojjaa soita hojjaa soita hoggaasin jaaladhachuudha kam jettaa akkamis si dhagaya rahma si dhagaame gurra qabaa rabbi rabbi ni dhagaa mee maaliin beeka si dhaga'uusa itti dubbattame Allah hin dubbatu nama muslima hunda dhagaa nama muslima hunda dhagaa كنا منقل لي مالك في زاخ سماخ
Lungguan israfa tate. Lungguan rahma israfa tate. Rabbi nama di dagai rahma gitu ya kaina dulu jatuh rakam jatuh Rabbi. Sudah tu betul wala labde jatuh. Wallahi do rabbuna dina. Kau tahu sih apa dawan lu? Sudah tani. Sudah. Maya kami jetan. Kamu butuh lagi. Okay. Mera bekam jatuh. I love you jatuh. Sudah tani. I love you. Ini nomor senja. Mal senja ini gata I love you ten. Itu patu. Wallahi kan aku sih, wallahi. Itu batu. Hai. Fauzan Allah ini itu batu. Wallahi macam aku sih, wallahi. Eh? Bihati mesti bisa lah. Oh, Zara fe. Aku uji kita. Jadi apa? Allah ini itu batu. Eh? Allah nirrafu duga. Itu pata ya. Quran mama Quran apa kalam Rabbi. La dubbi katanya kana bantisin. Nama jala dubatu banti amma baba dubate baba jala dubata mekas banku. Rahma, ati doktor Ustaz Rahma ada mau? Ati doktor. Ati mali mau? Mali ati rahma. Ati doktor mau? Ati Ustaz doktor Rahma. Mama doktorat apa? Mama doktorat apa? Oh, mama doktor Rahman doktorat tahu betul. Ustazah tahu beta? Yo, amma ni jijir te waka. Pilana ti dia mudiste? Pilana doktor tu. Kau dah tahu beti sih. Muallimah है? Scientisti, doktora, ustaz tahu beta me? Akan tahu beta? Pilana ti man buat apa? Ustaz doktor. Man buat dia. Walira tahu beta unda? Ajaib kabdi wallahi. Shawadu dadda be kam garte? Ay Oromon ijadi ba kabdi jey dadda be kha. Ijela mo kabdi man anjetti. Mila kayak berada me. Kali kapan nih Pak media aja. Rahma Oromon araba mega kabdi baba. Abba mega kabdi. Thai abba khudang kabdi thai. Esa festa kabdi araba khudang. Khudang kabdi tokko miti. Oromo khudang kabdi araba khudang kabdi. Ini lagi. Tokko kabdi mo khudang kabdi Rahma. Isabit, mereka kabdi. Ajaib betul. Arab atau apa bang? Ani Rahma tesma. Rahma. Abo nugget sih. Nugget. Nugget tuh agak-agak. Ciao. Ayo. Arkite, esta fajr teme?
Oromoon eessa jirti Rahma? Ati Oromoodha? Dachirra jirti. Ati Oromoodha? Yaa. Ati Oromoo monashkeedha. Arki. Oromoo. Tafaa jirti. Sagalee deddeebi'uu jira. Yaa. Galmoo waaree biraa deddeebite. Hayyee galmoo bahi deebi. Hayyee maamaan ta'e maali baaba? Maamaan ta'e Oromoodha? Anoo? Ani Baabaan maali? Oromoo isa? Ani Oromoodha? Oh, inni Ingilishii miti? Inni Ingilishii miti? English meeting. Oh, Ingilishii miti. Okay. Maaliif afaan Ingilishii ta'e? Baba, afaan English hin dubbatin. Afaan Ingilishii dubbatiin. Yoo afaan Ingilishii dubbatte Ingilish ta'a? Oh, Ingilish taate yoo afaan Ingilish dubbatte. Ajaa'iba. Eenyu siime kan akkas ta'u baaba? Ana meeting. Anaa miti. Ifuma beeyte. Taphakeeti. Isii fi tapha isii taphattee. Anaa miti jettee maaliif kijibdare? Ati bareedduu bar, maashaallah. Maarti meeti? Mama, cufi. Cufu? Ana gajjeerri akkamittiin deemani? Onnee godhii fi? Nageetti baaba? Onnee godhii. Nageetti. Atinkat. Okay, chiniin dhufaayyee. Aya viidiyoo cufnee nageetti. Marcha. Sanin irraan fannisanii beekan malleedha. Taanita. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anjin kamina nama na arrabsu. Isii tana ummata kiyyaa ummata Oromoo bal'aadhaaf ifa godhuu barbaadeeteera. Gaafii nan gaafadhe gaafii sabaati. Gaafii dhuunfaa keessaan gaafatamullee miti. Ilaalchi kee maali abboo? Dhaabbanni kee maali? Ummata Oromootii deebii deebisi. Mootummaa waliin jira akkasin na beeka. Ummata kiyya waliin jira akkasin na beeka. Ana deebiin na deebi'ee dhumate. Oromoolleen deebii isaa dhageeffate. Saniin gara kaanitti nama tokko dhuunfaadhaan uffata isaa hinaaf osoo hin taane isaantu dubbii jijjiiree uffata nu hinaaf jedhanii ummata Oromoo gowwoomsan. Warri ammoo mootummaa waliin jiru guruppii WhatsApp keessa akkuma jiraniin duulan irratti garagalcha. Nama kumaa ol. Nama kuman caala dhugaa siima. Garuu wanti akka wanni isaan jijjiiran takka illee hin jiru. Fotoo kiyya qofa irraa dhiichisan diwiitima qofa irraa hojjetan malee ani gaafii kiyya irraa dhaabachuu hin dandeenye. Gaafii sabaa waan taateef dhaabachuun hin danda'amu ammas. Isii tanaaf akkasitti hubadhaa jechuu barbaadee nama dhuunfaan hinaafas hin qabu. Tokkoffaa nama qabeenyattis hinaafuu miti rakkina qabeenya akkasillee hin qabu. Alhamdulillahi rabbiin fayyaa naa kennee hin dalagadhee argadhaa. Kanaaf jecha kootii nama tokko hin hinaafu yoo barbaade kootii nama sanii bitachuu barbaadeen bitadha. Isa kan akkasitti hubachuu qaba jechuudha uummanni Oromoo. Kanaafuu Oromoon ammoo waan takkatti wanni Oromoon adda baafatte maali beektaa? Gaafii hangaafadhellee hubatte Oromoon. Nama narratti duulaa jirullee hubatte Oromoon. Maaliif akka narratti duulanillee hubatte Oromoon? Warra shanee jedhee ilma Oromoo ajjeesuun narratti duule. Warra shanee jedhee haadha wallaggaa gaggabsuun narratti duule. Warra shanee jedhee haadha wallaggaa galgala ganama lafarraa dhabamsiisuun narratti duule. Warra obboleessa isaa biratti osoo ajjeesan shanee du'e jedhee irraa dhiichisuun narratti duule. Warra ulfaan haadha osoo ulfa garaa baasan itti dhiichisutu narratti duule. Malee Oromoon takkanatti hin duulle. Oromoodhaaf ol baafnee itti argisiifne jechuudha. Abbaa irratti qabsaa'u Oromoon ifaan ifatti argee jira jechuudha. Nuti qabsoon teenna tuttuqaan keenna sababa malee miti. Hin tuttuinaa saba bal'aa kanatti dhugaa agarsiifna. Osoo ganda namaan tu'in, osoo gosa namaa takkatti hin buune qabsoo sabaatiif jecha jechuudha. Nuti takka haadha wallaggaa duute shanii du'e hin jenne. Takka haadha wallaggaa qeerraa buqqaate shanii buqqa'e hin jenne.
takka haadha rimaaya wajjin jirtuu si ajjeesanii viidiyoon feesbuuk irra bahu shaneetu akkas ta'e hin jenne ilma Oromoo duu hunda shanee jedhee warra maqaa itti maxxansaa bahetu har'a narratti duulee jechuudhaan Oromoo wanni komadhuuf takka illee hin jiru uummanni Oromoo bal'aan ammoo dhugaa jirtu hubachuun dirqama isaatii hubate illee ifaan ifatti akka waraqaa adiititti itti argisiifne jechuudha. Qabsoon kennallee kan hojiin kennallee kanuma ture. Kanneen sallee yeroo feesbuuka turretti har'as tiiktookii kana kan dhufne sababa malee miti. Feesbuuk irra uummanni hin jiru as dhufne malee bizinasa dalaguuf as hin dhufne. Ani yuutuubii kiyya dhiise waan isa ajaa'ibu. Yuutuubii irraa yoo xiqqaate jaatti $500 akkasii ol argadha. Kan dalagadhee argadhu malee yuutuubii irra viidiyoo isin naa daawwattan jechuudha. Isa dalaguun dalagaa hin jiru. Osoo nama mallaqa barbaadu taate yuutuubii kiyya hin dalagadha akka gaariitti jechuudha. Isa dhiisee waan as taa'uuf tiiktookii kana keessa jira Oromoon. As keessatti ammoo waa'ee qabsoo Oromoo keessa waa baay'ee tabalaashaa jira. Namni leenca namni naan kennu irree wasodaatuu jalqabe qabsoo Oromoo dhiisee. Abbaan fedhe geemii wayitu giiftii takka naan kennina. Wallaahi naan kennina. Yoo isinitti tole abaaboo naan kennina. Ilmaan Oromoo qofti taaftaabii naa godha yeroo an dhufee laayifii haasa'u. Annama yookaan qurxummii yookaan leencaaf jecha qabsoo sabaa irraa akkana hin jenne. Beekamtii barbaachallee as hin ta'u. Namni Oromoo na beeka, hawaasni Oromoo, namni saba Oromootiif quuqama qabu hundi isaa na beeka. Wallaahi na beeka. Lakki giiftii naan kennanii. Lakki qurxummii leenci narra deemu, leenca keessaan samitti dhayan hin barbaadu. Rabbi fayyaa naa kenneera. Kanaaf jecha kanaa qottee qeensaa tana dhugaa sabaarraa akkanan dabu'a. Qabsoo Oromoollee ganeen beekuu agarraati. Namoonni heddummaa calliftee hamannaan jettan. Ani ilaalcha qaba. Akkaataa itti deemu qaba. Akkasitti kan akka hubattan jedhee yaada qaba. Kanaaf taaftaabii homichaa naa godhaas. Taaftaabii bicha. Akkasii yaada keetti fufi gamme yaada keetu muradhootis. Abdii atillee abdii naa dubbatu dhumee. Itoo kusaatee ati yaada kee. Assalamu alaikum. Nagama sagaleen kun. Ni dhaga'u. Kufufu? Ya, tifuuf. Okay. Yani kan isa illee yaada sila haasawaa turte waa Itoophiyaa fi Oromummaa minaamin irratti haasawuu barbaade. Jedhi kan inni jechuu barbaade. Itoophiyaadhuma kaartaa siyyuu yoo ilaalte guutuu siyyuu Oromiyaadhuma akka jirtutti Itoophiyaadhuma kana maaf Oromoon goonuu maaf akkasitti irraa baqannaa isaan ikkoo amma maddeedha nuun jedhu beektaa akka intina Maadagaasikaa irraa dhuftan minaamin warri isaan nuun jedhanii fi nuti Itoophiyaa miti waan nuti jennu beektaa. Kadina wajjin keessatti dhageetti Oromoo Amaaraa Finfinnee keessatti warra garaaf jedhee diina afaan gaafii na gaafataa argamu abdii itti sagaleen kee hin dhagahamu. baqataa warra walitti sagaleen kee hin dhagahamu. nyaate firee Maal jetteet? Oromoo dararaa sagaleen kee hin dhagahamu. Amma ni dhagahama ijoollee mee taaptaap godha. Hin dhagahama amma mee ta'e? Taaptaap godhamee sagaleen kanaaf. Nah, kan ini coba berbeda. Ethiopia nanti butuh situ yo Oromo dah. Oromo Ethiopia makana mali ferah makana mali for. Ya, gaafin kee bareeda. Itoophiyaa jechuun fakkeenya akkuma tibbee itu yeroo baay'ee namni Itoophiyaa dhufiin jedhu ati isin dhaggeeffatan jedhee irraa hin baqanne nu Itoophiyaa irraa. Itoophiyaa irraa baqachuu osoo hin taane namattu jira namni biraa namni Itoophiyaa dhufiin jedhu. Kan waggaa 150 beektu kan uummata keenya gabroomsaa ture. Mee fakkeenya miidiyaa tokkocha sitti himaa miidiyaa san dhaggeeffadhu mee 360 san dhaggeeffadhu Itoophiyaan isaan qofa isaan akkasitti ibsan jarri Itoophiyaan nu bichaadha garuu Oromoo kana maaliif akka Itoophiyaatti ilaalle jarri isii tan agartee jechi kenna Itoophiyaa guutuutti irraa dheessuu hin dandeenyu fakkeenyaaf nuti amma akka ilaalcha kiyyaatitti nama gabrummaa jala jira jedhee fudhadha. Maqaa Itoophiyaa kana irraa baqanneellee baqachuu hin dandeenyu sababiin isaa agammaatitti aga biyyi teenna yookaan Oromiyaa yookaan Oromoo danda'ee waan tokko murteeffatutti mattaawaqaa fi identiitaatiin kenna Itoophiyaadhaan jira. Kana jijjiiruu hin dandeenyu. Garuu hogguu Itoophiyaa dheennu dhiibbaa nurra jiru. Kan nurra deemu kana ufuma jala qabanneetuma Itoophiyaadha jenna. Namoonni biraa ammoo nuti qulqulluudhaan kan gisee mara xayyaara biyya sanii keessaan buune. Bakka deeman hunda xayyaaraan dhaqan. Imbaasii hunda keessa isaan hojjetan. Paarlaamaa hunda isaantu guutee jira. Ripoortii feetee hodha iddoo xayyaaraa mara keessa isaantu si keessummeessa. Namni keenya bakka mara keessatti hacuudhamaa ture jechuudha. Isa kana jijjiiruudhaan nuti amma kaayoon kenna. Warra Oromoo ta'an kana jijjiiruuf irratti hojjechuudha qaban. Namni tokko yoo waan gaarii kan isa jechuu barbaadu.
sana jijjiiruu danda'u qabna. Oromoon isaan irratti qabsaa'uu qabaa jechuun Itoophiyummaa irraa fagaachuun sun akkamatti humnaatti jibbuurraa Oromummaa gocha Oromoomsuu danda'uu qabnaa isa jedhudha. Isaan irratti qabsaa'uu osoo dandeenye san gaarii miti isa jedhudha. Akka yaada kiyyaatti garuu dhiibbaa yoo dogoggorellee jechuudha. Yaadni kee sirri. Itoophiyaa Oromeessuu qabna sirriidha kun. Kanarratti ka hojjechuu qabu warra aangoorra jirudha. Tokko kuma ammati jette Itoophiyaa Oromeessuudhaaf warra nu malee Itoophiyaa hin jiru jedhu kana amansiisanii itti argisiisuu qaban warri aangoorra jiru. Ummata keenya ammoo qabsoo kaleessaa keessatti illee Itoophiyaa matanaayyuu Oromoo dhaabee atillee dubbattee turte. Ammas ammoo jijjiirama kanas Itoophiyaa tanas akkisiin ummata hunda fakkaatu. Oromooleen akka gaafa Itoophiyaa kana fudhatu kan barbaadan taate ummata Oromoo adamsan kana maqaa Itoophiyaatiin Oromoo irratti duula godhamu kana hunda dhaabanii sirreessanii hundi isaa nageenni bu'ee lola hunda isaa dhaabanii fakkeenya akkuma kaafatti amma nageenni bu'e Tigraay wajjin Oromoo wajjinlee nageenni bu'ee Oromoolee waan gaafate deebii isaa argate gaafa kana naafatillee maqaa kana fudhachuu dandeenya jechuudha. Yookaan akkanumatti booyaa waluma arrabsaa akkanuma jiraan maaliif gaafii wayii qabna waan taateef deebii isaa argatu malee namni hin callisu. Isa kana Oromoon hin beeka gaafiin Oromoo maal akka ta'e ati isin hin beekta.